Irradebi. Inistuko ya inistuko barsiisaa mootummaa koo. Isin na dudduuba kaatanii fuutanii baay'een isin dinqisiifadha. Isin na dudduuba kaatanii na dura fuutanii baay'een isin dinqisiisa. Yaboona inistuu fuudhe yoona. Sorry. Yaboona argee deerume yoona. Ilaalee attam badiifama naa gadiiti. Ani ilaa madaa garaa keessaatu natti ka'anii akkana hedduu hirkoon na kadhata jettee dhime. Hirkoon na kadhata jettee. Abadan hin yaadini. Abadan hin yaadini. Kan si caaltuun argadhee. Kan si caaltuun argadhee. Baga gammadde naan jedhaa. Baga gammadde naan jedhaa. Yaboona inistuu fuudhe yoona. Yaboona inistuu fuudhe yoona. Yaboona argee deerume yoona. Siin jedha. Dhugaan siin jedha siin jechaa jira. Jedhu maan jedhu bakka jedha jedhu. Maal jechuudha akkas jechuun? Yoo xinnaate shamarran jechuun obboleettiidha haadha. Siin immoo beekta ittiin himan. Ittiin himaa jedhu. Hin barbaachisu gamta maal taate? Dirqamadha. Hin barbaachisu gamta. Namni tokko erga inni du'ee awwaalamee booda gaarummaa isaa haasa'u dhiibbachuun waan meeqa ta'anii gadduun bu'aa maalii qabu? Waa qaba? Dhugaadhaan qabu. Garuu utuu inni lubbuun jiru waan gochuu fi dandeenyu gochuu waan qabnu isinitti hin fakkaatu. Hin fakkaata. Atis mee du'aadhaan beektan maal godha waa'ee nama kan biraasa du'aadhaan. Tole anillee jaalladhee miti. Jaalladhee miti ni namaa gaddu. Waaqumatu garaa namaa gaddu. Garaa rakkina namaa danda'ee ilaaleen darbine naa kennina rakkisa. Maal taate? Idaal kan sagalitti baheni naannoo man to'adha jedheen garaummaa magooti. Garaummaa magoodhaalee qorina rukute. Akkuma gamtaati. Ilaamee gamtaa hojii qabnaati. Dhimma cimaa tokko irratti haasa'aa jirra. Dhaqi buna dhugime. Buna cimaa kanaa waliin jiru. Dhugaan isinii jala dhimmi cimaa kanaa waliin jiru. Eenyuun miidhame amma nutti miidhagina qabu. Dhiisaa qoosaa dhiisaa jedhu qabnuufi. Gama kootiin ani qophaadha man. Dhugaadha erga du'ee nama gargaarurraa amma gargaaruu nu wayya. Isaan jedhu mee abbaasaa nutti miidheeti hin qaqqabsiisnaati nuti gargaarsa. Eenyutu rakkate? Anatu rakkina hamaa keessa. Instructor indaanqonaan hin jedhina. An sanyii dhugumaa baalchaa isaa fo'ikooti indaanqonaan hin jedhina. Bineensatti nama hoggaasuu yoo barbaadan leenci jira. Jaldeessa jedha bineensi adda addaa jiru. Indaanqonaan hin jedhina. Sooree yeroo hundumaa arrabsitu jedhan dhageen yeroo hundumaa sooreedhaan indaanqoo ittanii arrabsitu dhiisan. Maaliif akkasuma hin jettu sun indaanqoo maali? Yoom kaakkisaa yeroo deemu nu argitan hin jedhamaniis moo mana keessa bakkeedha yeroo dhuftanii hanqaaquu mana keessa nan irra utaalaa hollittu. Jaldeessa. Jaldeessa. Isallee wayye. Isa wayye. Ilaamee erga waa'ee galii irratti xiyyeeffannaa nama. Natti ajjeesin deebise. Maraattee. Hirkoon akka inni maraate yeroo darbeen bari maraatteetta. Attam goonu. Anistu maraatteetta jettanii nan jajjabeessinaan. Yeroo kanatti maraatteetta jechuun anaaf waan guddaa waan gaarii. Maraatummaa sanaan hawwaayira. Maraatummaa gadi jira. Waan tokko isinitti dhugaadha isinitti mujala mure. Qarshii kana naan kennitan taanaan waan kan biraa miti. Waan barbaaddu natti mattee ani hin godhuuf jechuun du'uu filadha. Du'ee akkasitti nan godha immoo. Qarshii kana naan laattan taanaan immoo xinqodee of ajjeesee waan isin taatan. Of ajjeestee? Of hin fannisaa. Of hin ajjeesaa. Awwaalcha koorratti immoo kottaa bu'aatii wal argina. Tokko tokko. Ministu akka goonu of ajjeesuuti hin boonyu. Adannee maawwaadha. Maaliif nu taajjaba? Akka balleessaa kooti amma dandeetti si himee gamta. Kan amansiisuun maal isaa ulfaataan jedhee man. Inumaayyuu isaa fiddeenii erbee kan. Erbee? Of qabnu? Of qabdaa? Sitti moo? Kadhannaa meeqa? Kadhannaa meeqa mucaa argamte? Garraamummaa koo kophummaa koo ilaalee waaqarraa gannaa buuse. Kanummoo inaaffaa yoo ta'e malee argiteetta mucaa maal fakkaattu akka isheen taate. Ani mee kanan jedhu siif hirkoo fedhe gaafa si rakkattan gaafa si walitti buutan jaalalli keessa na jiraatu. Itti fufaa walii wajjin jiraadhaa jedhee koroneela fuulduran isinii dhaabadhe. Hospitaala keessatti sababa meeqa uumee walitti sana raarse. Kana gochuu sitti cimeeti. Waan guddaa ta'e. Itti ni dhuga amma hin danda'u immoo itti meera. Numaayyuu si borsuu dhugaa gamta waan sii taatu natti hin fakkaattu. Naamusa si argitee gaafa namni wajjin haasa'ullee nama dhaggeeffattu ansi hin beeku. Ati mee nama hin argine argite ati?
nama nargoo nan arga jedhee mudaa irra barbaadee dhabee manila mudaa maxinnoo tokko kamitti dhabanan waan tokko mudaan qabdu mucaa kuni dhimma koo dhabuu keessan agarsiisa ilaa ani mucaa kanaaf waadaa seeniira mufachiisuu miti daqiiqaa tokko akka isheen gadditu hin godhu waan isheen barbaadde immoo boolla lixee fidee nan erga Dubaayittis in argita ammoo teesse inuma argita Godhiif maal jennee nuun gamta? in argiteessa ni argita Dandeenyaan godhiif sababan dandeenyeef hin kana turte na kadhachaa jirtu. gorsi jennaan hin dadhabde qarshii jennaan hin qabu ani mee dhiisi inaaffaadha dhugaan siin jedhaa suuraa ishee argita ammoo Dubaay naxxee suuraa ishee argita Isinitti naafne egaa. Maali egaa daabboottoo nagaheen kutanii? Atiif sooreen mana kana jeettan natti fakkaata. Chakkii koo 17,000 bahe 17,000 hin jiru lafa waan inni itti bahe hin beeku. deebi'uu danda'a eegnu. Ofiin bahe taanaan deebi'uu danda'a. Ergoon taphatta. Waa'ee baajataa isaarra. Haa ta'u sama. Instructor mootummaa. Yaadattanii lafa inni itti baheen bare lafa isheen jirtuun bare namni liqxooman horiin namni liqxeen beekama. Birriin akkas baatee irraa si kennaa badde ilaalan. Hamma baajetii mamuttan irraa si kennaa gaafa baajetii mamee hanqatteetti jedhanii kotta deessa goo qabee deebisa. Baajetiin na biratti akkasitti walitti Mee oduu dhiisii teessatti ta'e. Yaadattuu mee yeroo cidha keessanii. Yeroo cidha keessanii mana nyaataa mana daabboo asaffaatu daabboo sponsor nu godhe mana daadhii asallafechitu daadhii sponsor nu godhe jedheen dubbannee obsaan inni sponsoriin turre Maal ta'e? maali obsaatu machaa'im akkasitti dubbatee inni kaffalleema binne daabboos daadhiis 7,000 baasne gaafa sochitti proposaalii kana hundumaa kan qopheesse immoo gamtaatu fidee raggaasisee dabarsan itti guutaa ishee achitti itti guutaati akka 7,000 bira isheetti daadhiif daabboo irratti guutaa daadhiif daabboo 7,000. Baajeta dibaabee ergoo keessaa baaftaniitu ittiin taphachaa turtan jechuudha. Hin taphanne isinii fi margeen taphadhaa jenneetu isiniif baajeticha gadi. Akkasii. Achitti baaftan. Maalitti hin beeka ga'an kana? Dhunne isinii? Amma waa'ee erguu koo miti. Maalitti hin beeka wanta kana yoo soba ta'e yoo? Maali egaa daabboottoo hiriyyummaa bira darbee mana tokko keessa wajjin jiraachuu danda'uun gootiin ibsaare jechu goota walii maal mana tokko keessa yaadime mucaa durbaawoo tokko wajjin mana tokko keessa nama wajjin jiraate jira kanaa ol gooti maali Eessa eenyu? isa na dhibina isa si ayyaaduu Attamitti danda'e? kuno isiniifi kana miti hin gammadu isiniif kuno ilaa Eelistuu maraatoonii jaalalaa fiiguudhaan ani isiniin jechan ittiin ibsuun dhabaa namni tokko nama ta'ee utuu hin du'in utuu sammuun isaan naanna'in utuu hin maraatin hiriyyummaa bira darbee mana tokko keessa wajjin jiraachuu danda'uun gootiin ibsaare jechu goota walii maal Gamta. Arraba kee kana mee namni si keessaa kutu hin dhibee. Fuudhi kana. Fuudhi. Kana fuudhi duraan siin jedhee gamta. Hirkoo. Maal hojjechaa jirtu? maal isatu fidaan koree olompikii jaalalaatii naan jedhee kunoo badhaafamaan bara kanaa isinii naan jedhe gaa. waan na mudate irraa keeni maaliif na dubattanii Dhaabbata waan naamne? Dhaabbata naamne? yaadaan jira Dhaabbata warra jaalala keessa jiru warra ol fuudhee badhaasu. yaadaan jira barbaachisas immoo hidhee yaada akka nama tokkotti Wal jajjabeessuun dirqama. akka nama jaalala argee tokkotti Callisime. What a generation. What a generation. Suutadii guddadhu. Maachoo naarrabsuuf na wamti? Kan isin jechaa tasgabbaa'ee sii kenna taanaani itti yaadee hojjetee waan naa kenna. Isa kana hin shakkuun iyyuu nan deema. Naaffaadha immoo natti fakkaata. Hirkootu si geessuu dide natti fakkaata. Naaffaa yoo ta'e waan si gochuu danda'u qaba. Ani immoo nan deema. Tasgabbaa'ee. Tasgabbaa'iiti. Maal eenyudha kan na gorsitu? Jalqabuma isaatti immoo na gorsuu hin dandeessu. Lammaffaa immoo waa'ee keenya gidduu waan si gashuuf hin qabu. Si galee wanti inni immoo isa kana hundumaa dhufee sitti himatee jechuudha. Abbaabaa jechuudha. Gati isaan hin kennaaf rakkoo hin qabu. Maamaa gamta. Jaalle. Kooftaa. Eessaa fidee gamtaan kana? In edime. In structure. Ter.
Sena ilaaltaa sayyuu. Gara jira. Hojii walitti dadhabe seexana natti hin ta'in. Ilaamee nan gubadheem simbiraa. Soore nan gubadheem simbiraa. Maal gubattu? Sin barsiisaa mii maal ta'a yoon baradha hodhaa qabeenya keessan. Yoon baradha. Maal baratta ammoo? Isa yoon baradha maal qaba? Hojii hojjechuun sin barsiisa yeroo hojiin hin jirre. Mi'aana jalaan caccabsinii. Kun gatiin kanaa baay'eedha soore. Yaa darbee moo waan isitti himu? Soore miina dhaggeeffadhume. Waggaa tokko ta'uuf deemta. Guyyaa gaaf tokko inistiraakter jettee utuu na waamin. Yoo maduute illee salphina. Naan qabamuu didee maal godhuani? Ilaa tiraakteriin waan biraadha. Inistiraakterii naan jedhime. Tiraakter. In jedhime. In. Istiraakter. Ter. Isa kana walitti qabiiti waamime. Tiraakter. Tiraakteriin mataa keerra. Siin galu. Jenneeni. Jedheem. Soore. Jedhiyyuu rakkoon qabu. Abbabee Biqilaa miila qullaa fiigeetu madaaliyaa argate anis akkuma kanaan madaaliyaa badhaafame. Ati immoo sammuu qullaa fiigdee badhaafamte moo reemu attam. Tarree Abbabee Biqilaan taa'anis tokko. Akkasumatti Abbabee Biqilaa tarree kee taa'e. Balaaka. Badhaasaadhaa kunoo. Koreen mari'atanii badhaasanii kunoo badhaafamaan ta'e nis tokko. Callisime. Calloone. Hoi jettanii walii gadi wal keessa hin ursinaani. Anaan na taphachiisu anaan na kolfisiisu meeroo dadhabee hojiitii dhufu. Diraamaa uumtanii ni sin akkasitti na eddan kuni. Baay'ee manatti tola. Lakkisaa diraamaa miti noo dhiisa. Abbabee Biqilaa miila qullaa fiigeetu madaaliyaa argate anis akkuma kanaan madaaliyaa badhaafame. Ati immoo sammuu qullaa fiigdee badhaafamte moo reemu attam. Maaliin badhaafamte sammuu duwwaa fiigdee badhaafamte moo noomee miila qullaa fiigee badhaafame. Akkasumatti ilaameenis tu. Anadha. Yeroo dheeraan fiige meetira gabaabaa miti meetira dheeraan fiige. Innis tu meetira dheeraan fiige. Eessatti fiigdee sir waggaa meeqa? Sadii. Waggaa sadiin fiige. Waggaa sadiinti yaa wajjin fiige. Amma reefuun sararicha darbee dhufa. Isa tiyyaa wajjin fiigaa turteef sin badhaasanii. Gamtaan na badhaasee. Anatu. Gamtaa masa kanamu. Koree. Gamtaa makeenyamu. Koree olimpikii jaalalaa ta'e. Ani moo jechuudha. Akkaraan ta'in malee. Ganama aannan dhugeen loowwan koo bobbaasan. Isi kan amannaan kunis aannanuma. Suuta jedhe gatti badda. Maal mi'oofsi? Suuta dhime. Natti hiite. Injiru daabboo tokko dhufe. Ngaa. Maali hara garaanii sedhayyuuti? Garaan bal'ateen qaba. Sooree obsaa obboloota koo. Bilbilan. Maal gochaa jirtu? Laaqana nyaachaa jira. Laaqana nyaachaa jirtu? Hin baay'ee ture kun hundumtuu laaqana irratti. Baay'eetu. Maal barbaadde? Loon. Intaa'u maaliin barbaade seeti? Beektu ni reemman magaayee. Carraa tokkotu dhufe. Carraa ajaa'ibaa tokkotu dhufe karaa koo dhufe jennaan ani immoo carraa kana eenyuun fayyadu? Eenyu dhalaa takka obbolaatti nama ilaalu? Eenyu jira naannoo koo jedhee si yaadu? Isin lamaan. Isin lamaaniin hin yaade. Fayyadamaa jedhe. Carrichi immoo maaloodha? Baay'ee salphaadha. Namni maal gootu al tokko na dhaggeeffatta. Mittiin salphaadha qarshiidhuma ajji wal qabatti qarshii muraasa natti laattu ani immoo isan dachaa lama godhee isinii deebisa. Kan dachaa yaadu. Isa itti fayyadamaa. Dachaa lama? Dachaa lama yookaan dachaa sadii. Isa yoo qarshii baay'ee miti. Yoo qarshii 20 natti laatte 40 yookaan 60 godhee guyyaa sadii gidduutti. Yoo qarshii 15 ta'e 60 godhee guyyaa garaagarummaa guyyaa sadii gidduutti. Haa ta'u. Warra liqeeffadhan. Lametti ijoollee biyya baaka. Maal jennaan jenne malee hin araaramnaan jedhan immoo akka goota tokkotti immoo araarannaa malame. Gamta.
Abbargite namicha kanatti naraarama. Tiyya namicha. Kanatti deebi'a. Tiyya namicha hin jedhin mee anu murii baay'ee si nan gafu tiyya namicha hin jedhin akka nama nan jaallanne hin ta'in mee gamta gamta Ani sadaqu. please obsi gamta obsi obsaan nan goromsaa dhugaa dhiisatu Ay jedhime. sirrataa wanti nun dhiisatu Abba. Sammaa kana siif jecha. Saban si kabajuuf qofa. ammas taa'e ilaala ammas teessan ilaaltu anaaf jettee ibiddatti siinaa jirti isin garuu teessanii ijalatti babaastu Atu narraa boysa dhugaa al tokko dubbadhu kolonel amsa isheedhuma amsa dhuma irratti ila akkas sarara tokko amsa dhuma sarara tokko akkas darbadhu Lameti ajolle biya baka sho Lameti ajolle colonel abatia sho colonel atitimiti dubratti galta colonel abba erko Kenya warri baroda bae warra gaduda galumi Agese? Warra gadoodaa ba'ee gadoodaa galu miti. An sanyi dhuguma baalcha saafoo hirgoota. Irri seenaa dalagdee dhufte. Dirree lolaa irratti diinota keenya kap goonee dhufne. Nu salphisuuf bakka yaadanitti hin ta'u jennee waltajjii dhiinnee baane. Waltajjii dhiittee baate. Eega. Waltajjii dhiittee baate tun taane yaa erkoo. Sammuu kee dhiittee baate. Miilla kee fiddeetu sammuma keessa duwwaa kana keessa isaa dhiitteetu of salphiftee baate yaa erkoo. Maal gochaa turte maal hojjechaa waltan erkoo. Dhiisaanis wanti jalqaba gaarii ma yaadne achi booddee tiyyaan immoo carraa kana fayyadamteetu namiidhu barbaadde ana. Amma isheen achitti ishee yaaddu anaan gowwaadha naan jettee nama abshaala barbaaddachuu isheeti. Nagayan immoo obsanii tiyyaaf qabumoo. As nagaya. Achi booddee hin barbaadu jedhee achuma uummata durattan itti hime akkan isheen barbaadu. Isa dhugaa andurii hirkoo sodaataadha naan jedhu arra gooti akka kootiin jiru. Achittan ija isheetti itti himeen lammata si arguun barbaadu jedhee dhiisee ba'e. Natti ni jedhame. Goota goota. Laame. Amma akka nama waan jabduu hojjetetti akka kanatti hurgufamaa an cabqee afaan keessa kaawwachaa. HIV gaa dhufte uummata miliyoona fuulduratti isa iyyuu tamsaasa kallattii jettanii uummata amma kanaa duratti of salphiftee of dhiittee gowwaa ta'uu kee uummata hamma kanatti himtee dhuftee akka kana godhattaa jiru. Unistu an gowwaa miti an sanyi dhuguma baalcha saafoo hirgoota. Isa dhugaa isin jedhan kana booddee ofii korratti immoo eenyuun iyyuu hin dhiisu bara meeqan obsee fi hinnan kana booddee jireenya baaqee jalqabeera.